beezaanis asumatti muudiitti qabatte mucattii kana maa gowwomsitiidha malee ani waan hin jedhe Roozaa hedduu jaaladha hedduu kabaja biyya tokko turre wajjin nyaanne wajjin dhugne mana kiyya dhuftee obboleettii kiyya dhashin Roozaa na caala namni beektan as jala hin jirtan akkasuma fi hoy hin jedhina mucattiin garuu akka waan qajeelarra deemtu gorsaani hamtuudha yookiin mortuudha yookiin falfaltuudha yookiin kana hin jennan Sumayyaa kana akkuma isiniin jedhe kabajaa guddaa qabaaf garuu immoo nama kana ni jibbe taanaan hin fedhu taanaan jireenya kiyya keessaa nin baasa jedhee murteessinaan maqaadhuma nama sanaallee hin dha'u jechuudha. Khalaas amma ishiin caaltuu lakkoofsa lammata argannee jechuudha kunoo caaltuun keenyas hajjiin akka fedhasaa ta'ee beera kaanii kan walii oofee kaanii kan waliin laaqee waan fedhaa godhu maaltu ishii dhibame caaltuma kana laala. Yaa'anii nama kana keessan yoo jira ta'e nama saalfachuu otoo hin ta'in nama sodaatu osoo hin ta'in rabbii ofii sodaatuudha bas waan rabbii mufachiisu gochuu dhiisuudha malee nama saalfatanii akkanumaan legallegaa ooluun faayidaa hin qabu. As bahee namni kun caaltuun kunis as baatee hajjoo kiyyaa ansi fedhaa yaa hajjooloo samaat natti deebii jechuurra kanuma sagalee isaa ol fuutee nyaamaa jechaa olti maal sii godha habiibti. Wallahi akkana naqaaksitanii anaan nama na arrabsiiftu ijoollee keenya. Akkuma Sa'id jedhe tasgabbooftee Roozaan waan inni jedhe dhagahuu qabdi wal dhagahuu qabanii inshaallah akka jedhameef akka dhageenyeef Roozaa asitti hin arginu ture garuu alhamdulillah fayyitee nama fuuldura teessee haasa'uun ishii tokko nuuf gammachuudha. Ammallee jechuudha taa'anii dubbii asiifachi laaquu fi dubbii dheeressuu asiifachi goggochuurra dafaa wal fuudhaa dafaa mana horadhaa dafaa nu gammachiisa jechuu barbaadanii akka mataa kiyyaatti. Alhamdulillah rabbil alamin har'ammoo hedduu tokko gammadee jira Rooziyyeen keenya fayyitee arguu kiyyaaf hedduu tokko gammadee jira baga gammaddan warreen Roozaa jaallattan hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya jara jirtu bakka jirtan nageenyi kiyya sinaa qaqqabu isiniin jedhee jira inshaallah biiznillaaga Roozaan mana Sa'iditti argamtee jirta. Egaa mana sanatti akka haftuu abdii guddaan qaba rabbiin waliin isin qoode cidha godhattanii gaa'ela keessan arguu barbaanna jechuudha. Maaliif yoo jette obboleettii jedhaan oliini osoo lubbuudhaan jiraatu baattee amma fuuldura keenya teessee innaa softu ture. Alhamdulillah immoo fayyaan keessii deebi'ee asitti argamuu keetiif hedduu tokko gammadee jechuudhaan akka mataa kiyyaatti ijoolleen si hordofanillee hundi isaanii gammadanii jiranii. Egaa yoo nuti mo'achiifnillee dhiifama siin jedha aniin keessattuu miira keessa galee yoon waan hin taane siin jedhe jechuudha garuu ani waan hin taane namaan hin jedhu kan hin dubbadhes morkatuu qabda injifatuu qabda namni si gowwoomsuu hin qabu jechuu barbaada ammallee namni si gowwoomsuu hin qabu. Akkuma mucattiin jette boombiillee dhugaa fanjiillee dhugaa maalillee dhugaa namni yoo siin jedhe deemtee akka Sa'id siin jedhe ariifannaan waa takka murteessuun dura deemtee hubattee adda baafatuutu irra wayyaadha jedhee dubbadhe maleen viidiyoo darbe keessattis waanan hammeenya beeza dubbadhe maalii hammeenya Roozaa dubbadhe takka hin jiru jechuudha. Maaliifuu hammeenyallee waan irraa dubbatamu ishiinis waan hin qabneef waan hammeenya ishii dubbatuuf hin barbaadu jechuu barbaada asirratti koomentii tokko ni arga. Roozaarraa gabbu'ii ijoolleen naan jettan hin jirtan Roozaarrallee hin jiruuti. Rabbiin kan bal'isee nu uume dachiidhuma gubbaa jira. Kanaafiyyuu warreen Roozaarratti na argitaniiru mana buusuu yaala malee hangaruu irra hin jiru. Bakki ishiin jirtullee bakka biraanillee kan jiru bakka biraati walittuu hin dhufnu jechuudha. Osoo akka durii sanallee biyya tokko keessa jiraanne himkeen jechuu dandeessanii. Kabiraallee immoo takkafaa maal jette aga Sumeeyyaa mitiiti aga fincaan shii hungeessu jettee fincaan shii bareedaa fokkataa agasitu jala seenee dhugee mi'aa fi yookiin immoo badaa fi mishaasaa waan hundaayyuu situ adda baafatee ammallee fincaan sana seerraa hin kutiin rabbi fincaan mashii idimee guutuu siyaa'oo baasu jechuun barbaada. Ani Sumeeyyaa hedduu tokko jaaladha hedduu tokko kabaja waan guddaallee irraa barataa ture ammallee jibbaa ishii hin qabu garuu immoo ishiin inaaffaadhaan jireenya ishii ofuma balleessite malee namni jireenya ishii balleesse tokko hin jiru. Jireenya ishii keessa namni takka hin galle ofiif
namni dogoggora xiqqoof jedhee waggaa guutuu nama rakkisuun ni ulfaata. Abbaa ilma ishiiti, abbaa ijoollee ishiiti. Ammallee yoo taate baatee waamasaa haasa'aa oolu faayidaa takka hin qabu. Ni feetiin taanaan itti araaramtee akka durii ishii jiraatu dandeessi. Nu addaan isaan hin baafne. Namuu kan bo'aa fi ture walitti deebi'anii ilmoo isaa faana walaa arganidha malee namni jibbaa Sumeeyyaa qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Maali yoo jettanii Sa'iid hamba kana mitiiti. Ilmi kiyyaa yookiin obboleessi kiyyaa nama tokko jaalatee naataati jedhee saba kam keessaayyuu yoo fuudhanii kabajuufi malee dhoowwuu hin danda'u jechuudha nama kana. Kanaafiyyuu jibbaa ishii namni qabu hin jiru jechuudha. Haati fincaanii maali jettu sun fincaan ishii dhugii isin jechuu barbaada dimee guutu. Inna ishiin dhugaadhuma yoo dubbanne abbaan manaa ishiitu jechaa jira. Shiraa fi sharrii qabdi. Kijibaan qaaqaa jirti akka inni ishiif hin fuuneef malee waan biraa jechaan jirtu. Bareeddittii kiyya jechaan hin jirtu jechuudha Roozaan. Ani kanan maa gowwomtii ijoolleen keenya durbaa haga yoomii gowwomtanii jedhee haasa'e malee waan biraa waan hin jedhe takkallee hin jiru. An namoota koomantiif bakka hin qabu jechuudha. Gadhee takka wallaahi ijoollee 1000 keessaa nama tokko nama lama kan koomantii badaa barreessu sunuu gantuu fi galtuu diqaalaa abbaa sagalii as jala deemee afaan bana malee namni sammuu qabu sammuu isaatiin yaadee waan sirrii barreessa jechuudha. Nammallee kan hin jechuu barbaadu akkuma Sa'iid jedhe tasgabbooftee Roozaan waan inni jedhe dhagahuu qabdii wal dhagahuu qabanii inshaallah akka jedhameef akka dhageenyeef Roozaa asitti hin arginu ture garuu alhamdulillah fayyitee nama fuuldura teessee haasa'uun ishii tokko nuuf gammachuudha. Ammallee jechuudha taa'anii dubbii asiifachi laaquu fi dubbii dheeressuu asiifachi goggochuurra dafaa wal fuudhaa dafaa mana horadhaa dafaa nu gammachiisa jechuu barbaadanii akka mataa kiyyaatti hogguu wal bira taa'an walirraa bareedanii baay'ee namatti tolanii mucattii tasgabbii qabdu mucattii imaana qabdu yeroo baay'ee isiniin jedha. Roozaan kun dhugaa dubbatuudhaaf fayyaalettidha. Roozaan fagoodhaan beeynu dur wal beeynaa sitti. Biyaansi ishii waan namni jedhe kana dhugaa jettee amantii waan fedhaniin kun kijibaan yoon ishiitti haasa'e kun akkasii yoon jedheen dhugaa jettee fudhatti. Maaliif akkana gooti? Gowwummaa son ta'in yaa'anii gara laafummaa fi ofii ishiitis waan badaa waan hin hojjenneef aniin kun waan badaa ishii gorsa jettee waan hin yaanneef kana badiin ishiin qabdu malee uumama ofii keessatti gaa namni waa takka hin dhabu. Ishiin gara laafummaa miskiinummaa qabdi. Miskiinummaan immoo yeroo kana keessa nama hin baasu jechuu ni barbaada. Egaa aadde Sumeeyyaan yoo Sa'iidiin hin feetu taate maaliif waan Sa'iid haasa'aa oolti? Waan Sa'iid haasa'aa ooluun faayidaa hin qabu. Hin feeti yoo taate abbaa ilma ishiitii qaanyii hin qabu. Addaan hin baane waraqaan addaan hin biinxamne abbaa manaa ishiitii ofii dheenfiti akka hattuu malee namtichi kun waan ishii godhe tokko hin jiru dhugaa dubbatuudhaaf. Kanaafiyyuu as baatee waa 10 qaaqurra ana balleessee abbaa manaa kiyyaa walitti deebina yoo jedhe namni kun ifa gala namni nama ajjeesee wal ajjeesee dhiifama walii godha dhiifama gochuu fi danda'a. Ani kanin ishii hamtuudha yookiin mortuudha yookiin falfaltuudha yookiin kanan jennan Sumeeyyaa kana akkuma isiniin jedhe kabajaa guddaa qabaaf. Garuu immoo nama kanani jibbe taanaan hin fedhu taanaan jireenya kiyya keessaa niin baasa jedhee murteessinaan maqaadhuma nama sanaallee hin dha'u jechuudha. Khalas. Amma ishiin caaltuu lakkoofsa lammata argannee jechuudha. Kunoo caaltuun keenyas hajjiin akka fedha isaa ta'ee beera kaanii kan walii oofee kaanii kan walii laaqee waan fedhaa godhu maaltu ishii dhibame caaltuma kana laala. Yaa'anii nama kana keessan yoo jira ta'e nama saalfachuu otoo hin ta'in nama sodaatu osoo hin ta'in rabbii ofii sodaatuudha bas waan rabbii mufachiisu gochuu dhiisuudha malee nama saalfatanii akkanumaan legallegaa ooluun faayidaa hin qabu. As bahee namni kun caaltuun kunis as baatee hajjoo kiyyaa ansi fedhaa yaa hajjooloo samaat natti deebii jechuurra kanuma sagalee isaa ol fuutee nyaamanya jechaa olti maal sii godha habiibti. Wallahi akkana naqaaksitanii anaan nama na arrabsiiftu ijoollee keenya. Inna caaltuu fi Sumeeyyaan illee jaalala keessa jira. Kanaafiyyuu cimtuudha. Sumeeyyaan illee dhugaa dubbatuuf cimtuudha. Ofitti amanamummaa qabdi. Amma garuu xiqqoo ishii gara dabaatti deemaa jirti. Kana malee ani kaniin jedhee an jibbaa nama kamiituu hin qabu.
warreen isheerra dubbattanis dhugaaf dubbadhaa ilmoo haadha keessanii yoo taate kijibaadha taanaan kijibaadha jedhaati jaluma taraa malee laa kun dhugaadha kun akkasii maaltu si dhibee maal ta'e hordoftootaaf kabajamtoota kiyya annama bashannansiisuu waan beekuun nama bohaarsu malee nama mufachiisuu hin barbaadu isiniin jedha ni Roozaanis obboleettii kiyya Akira Sumeyyaanis obboleettii kiyya Akira waan ni takkittiin wanti nu jidduu jiru dhugaan dhugaadha ani waan naa ta'u tokko namaaf jedhee hin dhiisu maaf abshaalan taane shamarran keenya mush Roozaa qofa bar shamarran keenya hedduun akkaataa nuti itti guddanne hin beektu yaani kun xuuxamnee soo hojjenne nama laalii waan guddanneef waan sun dafee nu gadhiisuun ni ulfaata dhugaadha garuu immoo ogguu namni duuba goree waan hin taane isinitti yaadu kijibaan akka waan sin jaalatu fakkeessee duubaan mismaara isinit dhahuu of dhaabbattanii hin laalinaa jechuuf malee ani hammeenya nama kamiyyuu qabu abshaala ta'a ijoolleen keessan gowwaadha nuun jedha namni yeroo baay'ee ijoolleen keenya maa gowwomtu malee ani maaltu na naqee ani diina Roozaas miti diina Sumeeyyaas miti diina nama kamiyyuu miti dubartiin kamummoo jiruu ishii keessatti jajjaba ta'uu qabdi jechuu barbaadeni dubbiis isinitti hin baay'isu du'aa bichaa godha Sa'idoof Roozaa rabbiin bakka tokko haa godhu ilmaan isaatiifis haadha manaa isaa dura walitti haa deebisu nuti jibbaa namni qabu tokko hin jiru garuu mucaan kun haga yoomii jireenyi isaa olii gadi deddeemaa waan akkasiiti Beejaanis asumatti muudiitti qabatte mucattii kana maa gowwomsitiidha malee ani waan hin jedhe Roozaa hedduu jaaladha hedduu kabaja biyya tokko turre wajjin nyaanne wajjin dhugne mana kiyya dhuftee obboleettii kiyya dhashin Roozaa na caala namni beektan as jala hin jirtan akkasuma fi hoy hin jedhina mucattiin garuu akka waan qajeelarra deemtu gorsaani bas kanadha hordoftootaaf kabajamtoota keenya har'ani gammachuu kiyya ibsachuu dhufe alhamdulillah rabbil alamin Roozaan keenya nagaan baga dhuftee baga rabbi si fayyisee Sa'idoo sigaa qoricha dhugdee kilooroosii dhugdee waan taate gaa rabbumaaf si beeka baga isin lachuu fayyidanii ija diinaa keenya gaqqabdanii isin jechuu barbaada namni akkuma isin jaalatu namni nama jibbugaa hin dhabamu waan akkasii hin godhina inshallah Sa'idaa qarootedha waa maraanu yoo rabbiin jedhe Roozaa waan gaariidhaan as nu baasa jedhee abdii guddaa qaba Rooziyaatis naman dhagayin of bichaa dhaggeeffadhu ofillee miidhiin eenyumaa jetteeyyuu jireenyi har'a waan biraa si fakkaate malee jireenyi itti fufaa jechuudha addunyaa kanarra jirrutti har'a jireenyi kun yoo bade jireenyi biraa dhufuu waan danda'uuf of tasgabbeessii jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya egaa yoon balleessas dhiifama naaf godhaa kuni badii keeti jettanis koomentiin naa barreessaa warri miqqanyaan immoo ija keessan jiluuf kadhaa na bira taraa isiniin jechuu barbaada ni ganaa jiraadha isiniin jechuu barbaada